አንተ በአማርኛ ነው የምታወራው? የት ሀገር ነህ? ደሴ ነህ? ኦኬ። እስቲ ወሎና እስቲ በአማርኛ እስቲ ምን ትላለህ? እስቲ ኢድ ሙባረክ ብለናል እኛ። ሙባረክ በጣም አሪፍ ነው። ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሲንጀና ከመናጋ ጅርተኒ ሲንጀና ይገርቃስ እንቀርቃርተን ነው ቢራ ጋይራ ከኖ አከኖ ፋነ ሽርሽር ጀነራ ሙድሩ ዳብቶ ጉዶዲ ሙድሩ ዳበታ አብዲ ዳቀና መከናት በቃ ኡፈኒ ሲቴ ሞከም ይችላል ፈኑ ተጅራ ኦ እቲ ገመደ ኢድ እቴኔ አደበ ወላሂ فيديون ديوتنا سنيف مرة خيستي سبرايز تكاتو كون سنيف كبا سنيف جيتين جرا فيديو رمضان ويان نما تيري جرا إذا درو وان سنجم متشيسا وان هربسوت خي جم متشيسا أرجيتين جرا جيتين جرا كم يالك أران كنا جام قالت ديم جرا سبرايز نما قرو ديمنا نما خنا إيه نجوينات سنيف منو كوتين نيمنا ياسي ما بيخني إنه سبرايز قرود يبنا درانا مدرو كذي سبرايز نمونا مكنا سبرايز قونينا خانوس كتاي تاي أبغى تاي جاية خانوس جس أكنا قاعد نفسه خينيا هنقدر مفيديو خنا مقالة ديم وديمنا سبرايز خنا نقفتين نمقدر نديمنا نمي نموسدي أخرون تسكت خيسها كمنا يجودا إن شاء الله نقدر مفيديو خنا نوجلالا سبرايز جايبة كتوابدي كمنا أما مقالة ديمنا وين نما سبرايز كل ديم سني وابيت وديمنا نسينجا أكنا تي هنقدر مفيديو خنا نوجلا Ismanu enyu kalbi dan hawini kanu si jalannu ji'u tatarjifuni unudu fe khairi badan badati milkawi wallahi lamni itti hujjati unudu fe khairi badan badati milkawi wallahi namniti hujjati watasawul fude halalan millate dufe batin jalannu inni ismu jalati simanna narkaul kabni marhaban janni simanna narkaul kabni marhaban janni في رمضان خيس من خيري في رمضان لا بمسيس شري جاء رمضان شهر الذكر جاء رمضان بالخير والبر قمت جنود في خير دانقو تمي خولا لهندي ولفدي سي أرارمي همني هنجرو إني نجيا فايمي دوفي رمضاني بر هندنو جالتمي همني هنجرو إني نجيا فايمي دوفي رمضاني برندان جالتمي harka qabatee xiqqaan guddaa waliin imalaa tarawih haduufee namayyuu gammadee hamilaa keessummaa tanaatu fiidee gammachuu tana maraa yaa rabbi qonu godhii 24 hours later
Jira jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa kan isin daawwachaa jirtan akkasumatti chaanaala keenya baga jiraatan baga jiraanne obboleen keenya biyyaara Austraaliyaa yookaan kan ammoo Melbourne irraa maallaqa nutti erganii achi booda ganaa uffata iidaaf binnee fi jirra ijoollee biyya Yaman magaalaa sanaa keessatti gubattee keessattuu mana hidhaa Jawaazitaa kan jedhamu keessatti kan gubate ijoollee sanarraa haftee lubbuun isaanii baatee hospitaala jirtu saniif uffata iidaa binnee geessuu deemnaa fi isaanilleen waan dandeessan maallaqa nutti erganii waan feetan godhaa jennee nuti sitti yaadnee yaada mataa keenya achi booda ganaa uffata iidaa yoonii fi binnee foo jennee wal marannee naaf haati mana kiyya akkasitti uffata iidaa fi binnee waa hunda wanni takkallee wanni raaf hin jirtu saniifuu kun akkuma viidiyoo argitanitti shamiza isaaniitii fi kofoodha kunoo shamiza fi kofoodha ijoolleen nama 12 eega shamiza fi kofoo binne booda shamiza fi kofoo qofa hin geessinuuf jennee itti yaadne ammaas butaan TV Jaapoonii jalaa binne kunoo butaan Jaapoonii jalaa tokko kanaa keessa keenyaa jechuudha. Kanama tokkooti. Eewa. Kanama lamaati. Akkasi. Rabbi fayyada namni lama akkasii kunoo waa hunda futaantii fi kana keessa keenya akka obboleen keenya akka itti yaadanii yookaan kan ammoo gargaarsa kana godhaniitiif keeshee irraa ba'ee rabbiin kuma yookaan kan ammoo miliyoonaan dabaluuf jenna akka itti yaadanii ijoollee gubatteetan yookaan kan ammoo namayyuu waan dandeenye gargaaru jiru warra gargaaru jiru hundaa rabbiin fayyaa isaanii ormi isaanii ka hindalinis rabbiin mu'aqannuuf ka dhalees rabbiin ilmaan hojii haa guddisu jenna ilmaan diinii fi ilmaan rabbi sodaatu yookaan kan ammoo kabiyyaaf tolu rabbi haa godhu akkasumatti illee obboleen keenya warreen gubatanii mana hospitaalaa jiran rabbiin haa fayyisu warreen ammoo gubatanii lubbuun isaanii duute rabbiin jannatul firdoosin haa qananiisu akkasumatti warra isaanillee rabbiin sabree haa kennuuf jenna nutis gaawwan dandeenyu waan nutti ergan nutis humna keenya aarsaa kafalleetu michidha gujjirra akkasii akka isaan kana iida goostanitti iida duniyaa fi akhiraa warra keessanii wajjin nama godhu isin godhu jennaani eewa jannatal keessatti ammoo nama tuffaa yookaan kan ammoo waa hunda harkatu nuura layni waa hunda harkatu rabbi isin haa godhu jenna galatooma horaa bulaa hanga waan jettu ji'atis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkuma yaatti yeroo bahu abbaan jaalala waan inni har'a ijoollee maallaqa isaan biratti ergameen wakkanatti uffata laakiin isaanii yeroo gidduu waan achitti afattarsiisaa turan jecha amma afattarsiisa kan irra silaa uffata kana binneedhanii itti yaadanii uffata dhiidaa kan namuutu waan hedduu waan uffata dhiidaa kan isaanii yaadne fi bitanii geessaa jiranii warra uffata kana akka bitanii maallaqa bitanii uffata kana silaa dhaabbatanii gargaarsa irratti dachaa lamarratti haa kennu warra jaaddisa jannata birootti jala waliin taa'uu rabbiin waa taasisu ijoollee keenya fayyisee warra gargaaru ijoollee hunda keessanuu ramadaana keessa kana dargachuu keessanii fi rabbiin sirraa haaqee baruu sirraa haa jaallatu jira hanga achi dhaynee viidiyoo achi jiru walitti nutti okkubaan viidiyoo kaameeraa gurgurtee yaada qabu dabarfachuu hin barbaadu hin beekne booda dabarfatte waan kaameeraa nurraa qabdeef haadha kaanus galatoomeetis horii bulii aanta jirtaa waan kanatti illee kanaatu hin qabneessa. Assalamu alaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Kota. Kasi gawa obboleetti kabajamtoota fi hordoftoota keenya kunoo ammaan tana hospitaala dhufnee jirra. Akkasumatti akkuma duraan isin himetti akka viidiyoo isin waraabnetti surprise isin goonaa illee kunoo namni surprise godhanu obboleen keenya kan jawaazota keessatti gubate rabbiin fayyaa haa kennuu fi madaa isaanis madaa eenaa godhu egaa soomana kurnan boodaa kana
du'a godhaa fi waan dandeessanii yoo itti gargaaruu feetanis gargaaruu dandeessanii akkasumatti illee warreen du'a godhuu danda'us du'a godhaa fi inshaallah rabbiin haa fayyisu ijoolleen tun wayyootee jirti maashaallah garuu nama namatti jabaadha saniif ijoollee sanis rabbi haa fayyisu. Kun asuma nu cinaa jiranii? Ewa isaanis kun akkana jiranii. Saniifuu nama kudhaniitu jira nama kudhan kana obboleen keenya maallaqa nutti erganii Awustiraaliyaa Meelboornirraa akkasitti uffata iidaa binnee fi butaan irraa akka nyaabboonitti nama sadii nama tokko osoo hin ta'in maqaa hinillee kaasinaa jedhanii nutti erganii toraa keessatti bishintan nutti erganii magaalaa dheennee hogguu kun viidiyoo isin marreechirra takka wal beeynaani kaa warra isii wajji gargaarsa kana buufate waan hin beekne jecha xiqqisho viidiyoo ilaalanii akka maallenni kun waan hin nuti niyyan. Xiqqisho viidiyoo numaraaliif gallakkisaa jettee viidiyoo kanallee magaalaa wajji bakka irraa binnillee agartanii jirtan binnee fi isaan warri mustashfaa kana mana hakimaa kana keessa jiru nama kudhanii namni lama mana hakimaa biraa jiran namoonni nama lameen isaanii fiiccuma isaanii kana wajji jirti. wal fakkaatee maasi. Wal fakkaatee mamma tokko irraa binnee. Reerri isaanis tokkuma. Reerri isaanii tokkuma. Namoota nasiibuma takka guddatee fuunee deebisina amma isa hundaaf irreetti nama lameenis geessinaa fi nama lameen san garuu viidiyoo mana san maruun mamnoo. Egaa wal fakkaatu gisee isin jennu gosa takkaa miti. Akkuma bikkuma itti tolfamte bikka takka malee garuu uffanni tokko miti. Saniifuu namni carraa isaati kabareedduu fi akka loonii isaa yookaan immoo hararree fi filatu hin filluu jechuudha. Akkana fuunee kan dinaafi mudiirraa eegalla booftaarraa. Uffanni laakiin waliin fakkaatu abbuma carraatti waan carraati. Laala naa kennaa qaba. Ayya makara koo qaba. Tafaanu sitti dinti sana argatee. Akkasii. Ayya. Adees. Okay. Uffata gatee gala geessu laalaan. Gala lameen kanaa. Eeyyo. Tuffaa keessatti si dabalee uummata keessa si ta'e. Eeyyee. Galatooma jettan sagalee keessa sirrii dhagahamuutti hin jiru. Deebinee galata goonaa numa hiraaf amma dura. Adda hiikaa hiraaf maa gugguduuf dansaa afaan. Nama huccuu fi haalaallatu. Isa tokko. Ijoolleen lameen tun uffachuu hin danda'anii hedduu waan dhukkubuuf jecha hamilee isaanii eegumaa fi isaanis jechuma kaayee isaanis. Wal jijjiirrattan yoo isinirra guddattellee jechuudha. Atis ante usad? Uffatanii ilaalu jira. Aywa. Meeshaa dubbatu? Kono inni duru filaalme? Sittee? Bombitti dhoose wallahi. Nasiiba qaba inni wallahi. Wallahi nasiiba qabda. Xiqqaadha? Ayo padahal. Eessumaannu eenyu qalbii dan hawwiine kan nusi jalannu ji'oota caalchifne unno dhufe khayrii baadaan baadhaate milkaa'e wallaahi namni itti hojjate unno dhufe khayrii baadaan baadhaate milkaa'e wallaahi namni itti hojjate mataasaa ol fuudhee halalaan nu millate dhufe baatiin jaalannu innis nu jaalate simannaan harkaa ol qabne marhaban jenne simannaan harkaa ol qabne marhaban jenne
في رمضان في رمضان خيس من خيري في رمضان dura isarraa eegalla obboleeyyan keetiif mee galatoomaa jiin Galatoomaa jaani bakka wadimma xiqqoo nu bira dhaabbatan guddoon nu bira dhaabbataa abdiirraa qabna. Akkanaati bakka uffanni siitee moo akkam islaati? fanni ta'ee jira. oo itti gammaddee iidee ettee ni yaadame baga rabbiin rakkoo san jalaa si baase atillee na dee Gidduu naaseentuu fi obboleeyyan keenya kan gargaaranii nu bira dhaabbatan xiqqoo bakka xiqqoon irraa baate gidduu naaseentuu jenna galatoomaa jennaan. okay Kanaafuu ganallee akka nu bira dhaabbatan abdiidha qabna. ayee Kanaafuu namni nama hin galateeffanne namni galata namaan beekna karaa rabbiitillee hin beeku. Kanaafuu waan guddaa nu godhanii haa galatoomanii. galatoomeetis rabbiin si haa fayyisu Allahu barakaatu isin jenna akkam nagaa jirtanii isin jenna gargaarsi nu qarqaartan nu bira gaheeraa kinoo akkana uffannee shirshir jenneerra. Faadhaa galatooma rabbiin jisaa isin haa kafalu bakka fuutan isin haa deebisu dhibba isin godhee isin haa kennu siyoo isin xiqqoo nu bira darabdu guddoo isin haa kennu surreelleen kinoo akkana jirti shaamii ammoo haadheera. kana teeraa ta'uufee wanta kajalaa jechuudha Anillee kinoo akkana jira anillee maashaallaadha isin jedha ulfaadhaa galatooma rabbiin jisaa isin haa kafalu. uffanni siitee jira moo akkami muqtaan Naa ta'eera. okay kunoo kana teeraanis guutaan tiifi kunis Neetaarri jirtu bodii naa ta'eera ulfaadhaa galatooma okay rabbiin jisaa isin haa kafalu. galatoom rabbiin si haa fayyisu yenna nutis Amiin amiin. Wanni ninju obboleeyyan keenya warra nu gargaaree nu cinaa dhaabbate xiqqoon baate guddoo naaseen kun jira. uffanni siitee jira Uffanni naa ta'e sirriitti waa hundaa'u waa hundaa'u iidde iid mubaarak Ayya, Assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yau uffannaa wanni kanaan idii kanaan uffannaa arganneerra. Haa galatooman isaanis yau harkaan rabbiin isaanii haa kennu caalaa haa kennuufi yau uffannaa wanna arganneerru haa galatooman jenneerra. uffanni አንተ በአማርኛ ነው የምታወራ የት ሀገር ነህ ደሴ ነህ ኦኬ እስቲ ወሎና እስቲ በአማርኛ እስቲ ምን ትላለህ እስቲ ኢድ ሙባረክ ብለናል እኛ ሙባረክ በጣም አሪፍ ነው አሪፍ እንትን አደረጋገትም ምርጥ ነው አሪፍ ነው ድምፅን ከፍ አድርገው እንዳትፈራ በጣም ጥሩ ነው እንክብካቤ በጣም እየተንከባከባቸው ነው በጣም እናመሰግናለን ገለቶማ ኦኬ ልብስ ተመችቶሃል አዎ በጣም ተመችቶኛል በቃ ኢድ ፋ ብሏል ደስ ብሎኛል ዱዓ ያርግለት እስቲ ለየቶያችን አላህ ይስጥበለው አላህ ይስጥልን ለሰጡን አላህ ይስጥልን እናመሰግናለን ስሙ ማን ነበር ጀማል ኦኬ እናመሰግናለን ከወሎ ነው ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ያለ ወጋቲስ ኢድ ሙባረክ ኡፈኒ ሲቴ ጅራ እንታ ማሊ ኮንታ ማ ይትካደ ስረት ካደሚ ኦኬ ስራ ይጅራ ወሪን ቀርቃራን ረብ ራያቱ በካቡስ ኦኬ የገለቶ መበለሰያ ረብ በካቡስ ተናውልት ቶለየ በስ ኦኬ በለሰያ አቲዮሜ ማየታይ uffanni siitee jiraate ayye iddee jechuudha okay iid mubaarak bagatti geesse rakkina san jalaa rabbiin baga nagayaan si baase rabbiin fayyaa si haa kennu rabbiin nagayaa warra keessanitti si haa deebisu jenna obboleeyyiin keenya ka'ichi simbira du'ees rabbi rahmataa godhuuf qornan boodaa kana du'aa godhaa bisaaniifis okay galatoomeetis okay ijoollee taan ammoo akka gaarii dhukkuba atis baga uffanni siitee jiraame okay rabbiin si haa fayyisu atis haa inshallah isaanis kunoo hedduu dhukkuba isaan dubbachuu waan hin dandeenye jecha Gaaffileen kiyya nama kurnan asii kanneen jirra nama lameen mana hakimaa kan jirutu hafe lameen kanas inshallah mana hakimaa kan ta'e kanneenaa fi lameen kun garuu isin kun maramu maaliif mana san telefoonaa waan tashanii ol seenuu mamnuu telefoonaa wajjin waa hunda fattashamanii seenan jaanii dhorkaadha saniifuu inshallah rabbi sun laata qabbalu rabbi lamaan kun warra kasiitti irratti hafee jira walumaa kun irratti hafee jira walumaa finne edanumaa sumarraa baanee isaanis geessu jenna rabbi sun laata qabbalu inshallah ergaa namaanaa warra amaanaa namaa bakka hangee rabbi nutullee nu haa godhu inshallah rizqii gurguddoo rabbi isin haa kennu bakka kanarraa baasta rabbi isin haa kennu isin jaalladha miliyoona rabbi haa kennu miliyoona rabbi biliyoona rabbi haa kennu xiqqoo ijoollee tayyatan iidoo goosistanii huccuu haaree fiddanii fi gammachiistan rabbi isin haa gammachiisu silaa maallaqa illee finnaa fi laakiin waan iidateef waan deemanii magaalaa keessa hojjechuun hin dandeenyeef
huccuu binnee yoo finneef irra wayyaadha inneeti badala maallaqa finne huccuu binnee finneefi galatoomaa isin jaabbilee. Hordoftoota hordoftoota warreen addunyaa mararra jirtan galatoomaa ijoollee tana bira dhaabbachuun akkasumatti warreen du'aa godhaa baatan akkasumatti ijoollee tanaaf jecha warreen gadditanii gaddii keessan du'aa caaluu hundeessaatti aanee ijoollee tana gaddii kan nurra ga'ee Oromoorra saniifuu galatoomaa isin jenna. Amata 8 akka har'a Somaaliyaa keessaan jiraachuu ture maaliif Somaaliyaa keessa waan hin dandeenye namni addunyaa kanarraa yookaan kaan ammoo namni wal gargaaruun beekamu Somaaliidha jechuudha. Saniifuu nama dhukkubsatee haa ta'u hospitaala keessatti nama akka gaarii dhukkubee haa ta'u wal ta'aniiti ichi guutuu uumaniiti nama isaanii gargaaru turan jechuudha. Televiziyoonarra gadhiisu turan ichi booda gara anis maaliin jee silaa Oromoon akkana wal gargaartee wal bira dhaabbattee bareedaa jeetiin hawwuu ture garuu arraan tana alhamdulillah rabbil alamin namni mataa walitti qabatee akkana wal gargaartanii nama keessan bira dhaabbachuun bareedaadha. Kana qofa osoo hin taane nama keessan kan rakkatee fuula duraafillee akka gargaartanii bira dhaabbattan maaliif loomiin yookaan nama tuttuun 50 nama tokko baadha nama 50 ammoo tabaajaan saniifuu nama keessan qabiyya keessa rakkachuu jirus aadaa godhannee wal gargaaruun aadaa Oromooti. Saniifuu safuu Oromoon cabsuun wal gargaarree yoo nuti hojii deemne bareedaadha. Nama keessan kan dhukkubu jiru artistootaas haa ta'u nama keessan kan biyya feete dhukkubu jiru nama keessan bira dhaabbatanii sagalee yoo nuti taataniif bareedaan isin ijaa fadhiinan hawwuu ture yookaan immoo hawwiina hawwuu ture san arraan kana harkeetiin jira hedduu waan takkaan dhagaame saniifuu ammallee wal gargaaraan isin ijaa wal quba qabaadhaa. Horaa bulaa deemana bikka irraa baasan kana rabbiin jechaan isiniif haa dabalu galatoomaa isaanillee rabbiin madaa'inaa rabbi haa godhuu fi obboleen keenya kan biraa du'anis rabbiin rahmataa godhuu fi warra isaanillee kan biyyatti ilmaan bu'aa jiru rabbiin sabrii fi imaana haa kennuuf jennaan. Egaa duutii isaan warra isaanii qofa osoo hin taane nurraa du'anii nutillee imaana fi sabrii rabbiin haa godhu isaanillee rabbi haa fayyisu horaa bulaa galatoomaa isin jedhanii. Egaa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jalqabtuu hordoftoota keenyaa hundi keessanuu nageenya keessan jaalalaa kan kabajaa jirtan si waliin haa ta'u akkuma reefu tana viidiyoo manatti isiniif waan amma dubbatamee nam jirtu dubbatee jira irra deebi'ee ifa godhuun hin barbaachisu akkuma agartan kana obboleeyyan keenya ijoolleen Awustiraaliyaa irraa maallaqa ergitanii fi obboleeyyan keessaniif amaanaa keessan akka bakkaan gaani jiranii mustariyaa fi yaasin akkuma agartan kana bitanii waliin finnee fi ijoollee qoonne jirraa hedduu takka galatoomaa galanni keessan hin badinii dachaa rabbiin bakka baaftan isiniif haa deebisuu isiniin jedha galatoomaa galata guddaa qabtanii viidiyoo haalaan oduu isinitti dheeressurraa akkuma agartan kana amaana keessan bakka ga'ee jira bakka jirtanitti nageenya isii waliin haa jiraattu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak. Eid Mubarak warra barana kabareetu. Mubarak. Eid 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 Mubarak.